Harfuna kan dirtan kabajamtoota hordoftoota Jilchaa Leewus irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himnaa jalqabarratti hanga fototuu isin dhageessifna. Israa'el warshaa ijoo peetirookeemikaalii Iraan guyyaarraa haleeluun dhagaame. Sa'aatii 24 keessatti dooniiwwan 15 kan ulaa galaana Hormuz keessatti dabran Iraan beeksifte. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eega beellamni sa'aatii 48 dhume booda irra deebi'uudhaan Iraanitti dhaadachuun dhaga'ame. Kanneen jaaman hangafoota oduuti amma bal'ina oduu isinitti himna. Kabajamtoota hordoftoota Jilchaa Leewus hanga dhumaa odeeffannoo teenyatti nu hordofuun affeerraa teenya amma bal'ina oduu isinitti himna. Humni waraana Israa'el warshaa ijoo peetirookeemikaalaa Iraan haleeluu beeksise. Haleellaan kun daangaa yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kenne xumuruuf sa'aatii muraasni wayita hafuutti yoggaa ta'u, warshaan kun naannawa Aswaaliyaa jedhamutti kan argamuu fi akkasumallee keemikaala Iraan walakkaa kan ta'u warshaa kana keessaa kan oomishamu ta'uun ibsame. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Israa'el akka beeksisetti humni waraana Israa'el humna qabu guutuu fayyadamuun bu'uuraalee misooma Iraan irratti tarkaanfii fudhatu beeksise. Haleellaan warshaa peetirookeemikaalii irratti raawwatame qaama kana ta'uu guyyaa irraa gabaafameeti jira. Iraan Gamasiitiin ammoo haleellaan Israa'el raawwatte hordofte yaada marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu dhiyaate hoffisuu beeksifte. Fedhiin Iraan dhukaasa dhaabuu otoo hin taane haleellaan lammataa irra deebite kan raawwattuu fi baajata galeessatti tarkaanfii bu'uuraalee misooma Ameerikaa irratti kan fudhatu ta'uu beeksifte. Iraan karoorri nagaa qophaa'u kan naanna'u guutumatti kan tasgabbeessu akka hin taanee fi wallabdee baajata galeessaa yeroo ammaan tanaa deemaa jiru hundi furmaata akka hin arganne ibsuudhaan Iraan amma booda tarkaanfii cimsitee kan fudhatu ta'ullee akeekkachiifte. Sa'aatii 24 dabran keessatti dooniiwwan 15 ulaa galaana Hormuz keessatti dabru Iraan beeksifte. Sa'aatii 24 keessatti dooniiwwan addunyaa 15 Iraan hayyama argatan ulaa Hormuz keessatti dabruun gabaafame. Ammallee dooniiwwan 190 ta'an carraa ittiin ulaa keessa qaxxaamuruu akka qaban Iraan beeksifte. Humni galaanaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa dooniiwwan kun akka dabran taasifamullee keessumattuu Ameerikaa fi Israa'el waliin kan hidhata qaban gonkumaa dabruu akka hin dandeenye ibsuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi dabalatee qondaaltonni Iraan daandiin doonii barbaachisaa kun akka hin cufamnee fi garuu biyyoota diinummaa Iraaniif qaban qofatti akka hin cufamu ta'uu beeksise. Gama biraatiin ammoo qondaaltonni fi miseensonni mana marii Iraan dooniiwwan ulaa galaanaa kana fayyadame irratti kafaltii geejjibaa kaa'uu danda'u jechuun ibsamee jira. Iraan dooniiwwan Faransaay, Afrikaa Kibbaa, Iraaqii fi Paakistaan ulaa Hormuz keessa akka dabran hayyamuun ibsame. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga beellamni sa'aatii 48 Iraan akeekkachiisu dhibeen booda irra deebi'uudhaan ammas Iraan akeekkachiisuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhutti halkan tokkotti nuti Iraan guutumatti dhoofnee barbadeessinaa jechuudhaan akeekkachiisa cimaa kanne. Tiraamp ibsa kanneen Iraan biyya guddoo taatullee dandeettii lolaa akka hin qabnee fi yeroo xumura biyyattiin waliigaltee haaraa goote Strait of Hormuz banuuf qabdu kibxata guyyaa boruu sa'aatii 8 qofaatu hafaa jechuudhaan ibse. Haleellaan tun galgala kana sa'aatii 9:48 irratti akka eegaluu fi haleellaan as booda ammoo kanaan dura kan hin taasifamin ta'u pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan doorsise. Warshaalee humna elektirikaa yookaan riqicha akka hin qabnee fi gara bara dhagaatti isaan deebifnaa jechuudhaan dhaadannoo isaa irra deebi'uun dhageessise. Iraan ammoo akeekkachiisa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kana laalchiftee afaan hin dhaadachuu osoo hin taane hojiin itti gallee laallaa jechuudhaan deebii cimaa kan nuuf hin dhagame. Daawwattootaa fi hordoftoota Jilchaa Leewus irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gabbattoota fa'aa turtanii turtii gaariidha.